Dhiiga tokkoon bitamtanii isin keessaa kamtu orma? Mee maal sababeeffattaniitu walitti hammaattu akka guma? Dhiiga tokkoon bitamtanii isin keessaa kamtu orma? Mee maal sababeeffattaniitu walitti hammaattu akka guma? Gartuu gartuun wal qooddanii maaliif walirratti kaatu? Beekaa waan har'a hojjettaniifi guyyaa tokko deebii laattu. Gartuu gartuun wal qooddanii maaliif walirratti kaatu? Beekaa waan har'a hojjettaniifi guyyaa tokko deebii laattu. Yesuus hunduma araarsuudhaafi al tokkicha aarsaa ta'e. Egaa dameen jirma tokko maaliif walitti orma ta'e? Silaasin obbolootadha qullaayyuu waliif dhoksitu. Waldhaalota taataniiree silaa'oo tokko gorsitu. Yesuus hunduma araarsuudhaafi al tokkicha aarsaa ta'e. Egaa dameen jirma tokko maaliif walitti orma ta'e? Silaasin obbolootadha qullaayyuu waliif dhoksitu. Waldhaalota taataniiree silaa'oo tokko gorsitu. Nuyi kophee baay'isuuf miti araara gochuuf waamamne. Gatiin keenya oo guddaadha maaf bu'aan nurraan argamne. Harrayyuu kan wal komatu nuyi warra mana keessaati. Yoo deebine eenyuutu nu baasa lafa keenya kaleessaati. Nuyi kophee baay'isuuf miti araara gochuuf waamamne. Gatiin keenya oo guddaadha maaf bu'aan nurraan argamne. Harrayyuu kan wal addeessu nuyi warra mana keessaati. Yoo deebine eenyuutu nu baasa lafa keenya kaleessaati. Isinoo wal addeessuudhaafi dubbii xixinnaa funaantu. Attamitti dandeessanii Kiristoositti jiraattu? Jireenyi kiristaanummaa araara gochuu jaalala. Itti yaadamee fira koo fayyuun keenya iyyuu hunda caala. Isinoo wal addeessuudhaafi dubbii xixinnaa funaantu. Attamitti dandeessanii Kiristoositti jiraattu? Jireenyi kiristaanummaa araara gochuu jaalala. Itti yaadamee fira koo fayyuun keenya iyyuu hunda caala. Jesus that
dadhabina keenyaafi yoom yaa'itti nu geeffate herrega fayyina isaati nu keessa eenyu kaffalate akka tola fayyitanii tolas walitti araarama yoo akkasitti eegganne wayyaati deebi'ee dhufuu ilma namaa Yesuus dadhabina keenyaafi yoom yaa'itti nu geeffate herrega fayyina isaati nu keessa eenyu kaffalate akka tola fayyitanii tolas walitti araarama yoo akkasitti eegganne wayyaati deebi'ee dhufuu ilma namaa jaalala qabaadhaa maaloo jaalalliidha waan hundaati tolas walitti araarama beenyaan lakkaa'atinaati jaalala qabaadhaa maaloo jaalalliidha waan hundaati tolas walitti araarama beenyaan lakkaa'atinaati fayyinni nuuf ta'e kuni araara nu shaakalsiisa anis isiniinan jedhaati deddeebi'aa waliif dhiisa jaalala obbolummaatiin wal dhabdee keessan hiikkadha obsaaf wal danda'uudhaan Kiristoositti jiraadha jaalala qabaadhaa maaloo jaalalliidha waan hundaati tolas walitti araarama beenyaan lakkaa'atinaati jaalala qabaadhaa maaloo jaalalliidha waan hundaati tolas walitti araarama beenyaan lakkaa'atinaati fayyinni nuuf ta'e kuni araara nu shaakalsiisa anis isiniinan jedhaati deddeebi'aa waliif dhiisa jaalala obbolummaatiin wal dhabdee keessan hiikkadha obsaaf wal danda'uudhaan Kiristoositti jiraadha jaalala qabaadhaa maaloo jaalalliidha waan hundaati tolas walitti araarama beenyaan lakkaa'atinaati jaalala qabaadhaa maaloo jaalalliidha waan hundaati tolas walitti araarama beenyaan lakkaa'atinaati fayyinni nuuf ta'e kuni araara nu shaakalsiisa anis isiniinan jedhaati deddeebi'aa waliif dhiisa jaalala obbolummaatiin wal dhabdee keessan hiikkadha obsaaf wal danda'uudhaan Kiristoositti jiraadha Kiristoositti jiraadha Kiristoositti jiraadha Kiristoositti jiraadha Kiristoositti jiraadha